Waldorgommiin ispoortii aartii sarkasii Oromiyaa tokkoffaan magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa gidduutti adeemsifamu magaalaa Adaamaatti jalqabame. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa ispoortiin aadaa bu'uura ispoortii ammayyaa ta'uusaa sagantaa kanarratti beeksise. Ispoortiin ogummaa guddaa kalaqa sammuu fi qaamaa walitti hidhuun fayyadummaa uummataa mirkaneessu ta'uu ibsanii mootummaan naannoo Oromiyaas xiyyeeffannoon irratti hojjechaa jira jedhan hooggantuun Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Sanbirruu. Aartiin kun dandeettii dhaloota haaraa guddisuu fi guddina aadaa keenyaa keessatti gahee olaanaa qaba. Aadaa keenya addunyaa biratti beeksisuuf sochii hawaasa dinagdee utubuu keessatti shoora olaanaa waan qabuuf irratti hojjenna jedhan Aadde Jamiilaan. Sarkasiin ogummaa guddaa jabina qaamaa fi kalaqa sammuu walitti qabuun hojii guddaa biyya ceesisuu keessatti ogummaa gahee guddaa qaba. Ogummaan kun agarsiisa bashannanaa qofaa miti. Utubaa guddina biyyaa keessattis ogummaa iddoo guddaa qabu. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa toora xiyyeeffannaa guddaa haaromsa aadaa taasisuun aartii sarkasii xiyyeeffannaa addaa kennee misoomaa fi guddina isaa irratti kan hojjetaa jira. Guddina aartii keessattis aartiin sarkasii aartii dandeettii qaamaa fi kalaqa yaadaa walitti kan makuudha. Ogummaan kun guddina tiyaatiraa fi agarsiisa adda addaaf bu'uura cimaa kan kaa'u. Dandeettii dhaloota haaraa gabbisuu keessattis qooda guddaa kan qabu. Aartii keenya sadarkaa addunyaatti dorgomaa taasisuu keessatti iddoo olaanaa ogummaa qabudha. Dameen kun gama hawaasummaatiinis hiika guddaa damee qabu. Sarkasiin barumsa waliin jireenyaa amantaa walirratti qabaachuu fi hojii garee yookaan tiimworkii irratti barsiisa guddaa ogummaa dabarsuudha. Sarkasii madda galiif carraa hojii uumuu keessatti bal'inaan hojii carraa hojii damee uumu galiis kan maddisiisu. Akka damee turizimiittis agarsiisni kun daawwattoota biyya keessaa fi alaa hedduu hawwachuu kan danda'u foreign currency biyya keenyaa dabaluu irrattis gahee guddaa kan taphatu. Hojii uumuun dinagdee fi dinagdee biyyaaf carraa dargaggootaa utubuu irratti iddoo guddaa kan qabudha. Gama siyaasaa keessattis yoo ilaalle sarkasiin agarsiisni kun meeshaa dippiloomaasii guddaa ta'ee kan tajaajilu. Aadaa keenya addunyaatti agarsiisuu irratti fakkeenyummaaf kabaja biyya keenyaaf naannoo keenyaa damee ol kaasee agarsiisudha. Ispoortii biyya keenyaa guddisuu fi dhaloota biyya bakka bu'u ijaaruu cinaatti ispoortii aadaa fi ammayyaa walitti hidhee irratti hojjetaa jirra jedhan hooggantuun biiroo dhimma dargaggoo ispoortii Oromiyaa Aadde Roozaa Biyyaa. Ispoortii aartii sarkasii guddisuuf qindoomina biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin hojjenna. Kana milkeessuuf immoo meeshaalee barbaachisoo guutaa fi jirra jedhan. Dhimmoota aadaa ispoortii biyya kanaa guddisuuf mootummaan xiyyeeffannaa olaanaa kennuudhaan bu'uuraalee misoomaa diriirsuu gosoota ispoortii adda addaatiin dargaggeessa qopheessuu leenjisuu dakarraa kaasanii akka ga'umsa horatan biyya isaanii akka waamsisan ofirra darbanii naannoo isaaniirra darbanii biyyoota addunyaa irratti maqaa biyya keenyaa aartii biyya keenyaa ispoortii biyya keenyaa ispoorteessitoota mul'isuu danda'an uumuuf hojii gajjallaarraa kaasee hojjetamaa jira. Bara kanas hojiiwwan aadaa ispoortii walitti hidhuudhaan aadaan uummata keenyaa ka'umsa ispoortii ammayyaa akka ta'e mul'isuuf gama biraatti gosoota ispoortii aadaa uummanni keenya kanaan duratti hin beekamu seeratti qabaatee wal dorgommii ta'ee dinagdee ta'ee hawwata turizimii ta'ee akka tajaajiluuf hojii guddaan hojjetamee ture. Qindoomina biiroo aadaa fi turizimii wajjin hojii aartii sarkasii karaa saayinsawaa ta'ee leenjiin barbaachisu akka kennamu
meeshaalee aartii kanaaf barbaachisu akka guutamu dargaggeessi kee daa'imman guddattoonni hojii kana keessatti aartii kana keessatti cimanii hirmaannaa akka babal'isan akkasumas aartiin kun aadaa uummata keenya uummata Oromoo karaa calaqqisiisuu danda'u artistoota aadaa keenya agarsiisuu danda'an hojjechuun qaama haaromsa aadaa ta'ee akka tajaajiluuf cimnee kan hojjennu ta'uu ibsa. Deetaan ministeera aadaa fi ispoortii gargaaraa Piroofeesar Nabiyyuu Baay'ee gama isaaniitiin aartiin walitti dhufeenya hawaasaa cimsuun biyya waloo ijaaruu keessatti gahee olaanaa qaba. Sarkasiin walitti dhufeenya aartii qaamaa fi sammuuti. Dhaloota booruu ijaaruuf cimnee irratti hojjenna jedhan. በቅርቡም በአገር አቀፍ ደረጃ አዲስ የሆነው ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋጀው የስነ ጥበባትና የፈጠራ ኢንዱስትሪ ፖሊሲ ረቂቅ ተዘጋጅቶ ወደሚመለከተው አካል ደርሷል። ይህም ብቻ ሳይወሰን የለውጥ መንግስት ጥበብ ህብረተሰብን እንዲሰራ የወል ትርክትን እንዲገነባ ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያን እንዲገነባ ጥበብ አእምሮን እንዲሰራ ባህልን እንዲገልጥ ኢትዮጵያን ከፍ እንዲያደርግ ገጽታዋን እንዲገነባ ምቹ መደላድል ፈጥሯል። ሰርከስ ጥበብ ነው። ሰርከስ የአእምሮና የሰውነት መቀናጀትን የሚያሳይ ጥበብ ነው።